Jerjertu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa oduu wajjinaan Munawwar Ahmedi. Oduu keenya jalqabaatiin hoogganaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gooroo Doolaa waraana bilisummaa Oromootiin booji'amuun dhagame. Hoogganaan komishinii godina Horsiisee Bulaa aanaa Gooroo Doolaa obbo Nugusuu Waaqoo kan jedhaman miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatiin booji'amuun beekamee jira. Obboon zoonii Kibbaa wayita hoogganaa paartii Bilisiginnaa Gooroo Doolaa obbo Nugusuu to'annoo jala oolchetti erga to'annaa keenya jala ooltee sin ajjeefnu hammeenya tokkollee sirratti raawwannu si barsiisu feena yeroo jaaniin viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasummaa irratti mul'atee jira. Viidiyoo fi suuraaleen marsaalee hawaasummaa irratti tamsa'e yeroo Nugusuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo muraasa jidduu taa'uu fi miseensonni waboo isa moggaa dhaabbatan ni mul'isa. Taateen kun amajjii 12 akka raawwatame gabaasaaleen bahaa jiran ni mul'isan. Miidiyaan har'aata biyyoolessa Oromiyaa kan tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo zoonii hundaa guyyaa guyyaan gabaasu haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa bakkoota garaagaratti humnoota mootummaa irratti fudhatee amajjii 12 bal'inaan gabaasee jira. Haaluma kanaan waboon zoonii Kibbaa Gujii Cibirraa Odaa Adoolaa amajjii 12 aanaa Gooroo Adoolaa ganda Gooroo Daraaraa iddoo addaa soobduu raabaa jedhamuun beekamutti humnoota mootummaa sagantaa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa sagantaa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhateen humnoota sirnichaa konkolaataa paatroolii 14 imalaa turan irratti dhukaasa banuun 9 ajjeesee hedduu madeessuu gabaase. Akka gabaasa kanatti itti fufuun aanaa Wadaraa ganda Gadubaa Buruurii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humna waraana mootummaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi madeessuu ibsee jira. Lolli guyyaa kaleessaa amajjii 12 waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti aanaa Wadaraa keessatti yeroo 4 irra deddeebi'amee akka ture maddeen gabaasaniiti jiran. Godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksanitti humni addaa naannoo Somaalee daangaa dabruun daa'ima ganna 3 dabalatee namoota 5 rasaasan madeessuun gabaafamee jira. Akka jiraatan aanaa Cinaaksan tokko himutti sanbata dabree humni addaa naannoo Somaalee irraa bobbaafaman jiraattota Araddaa Golojaa irratti haleellaa banuun namoota nagaa 5 miidhaniitti jiran. Humnoonni addaa naannoo Somaalee kanneen ijoollee qarqara oorrutti loon tiksaa jirutti dhukaasa banuun miidhaa ulfaataa geessanii jiraachuu himee yeroo ammaa namoota haleellaa kanaan miidhaman hospitaala magaalaa Harar Caffee yookaan Hiwoot Faanaa jedhamutti yaalamaa jiraachuu namni yeroo ammaa yaalchisaa jiru kun BBS'tti himee jira. Namoonni yeroo ammaa rasaasa humna addaa naannoo Somaaleetiin miidhamanis Adam Muhammad Ali harkaa fi miilarra kan madaa'e Ibrahim Abdallah Hassan Salaam Ahmad Hashim Abdullahi Ahmed Yusufii fi daa'ima waggaa 3 samattarni ma'an ta'uu namni odeeffannoo kun himee jira. Namoonni kunneenis harka miila duudaa fi cinaacha kan madaa'e yeroo ta'u guyyootaaf magaalaa Harar keessatti yaaliin taasifamaa fi jiraachuu odeeffannee jira. Dabaluunis araddoota aanaa Cinaaksan 9 ol keessatti waggoota 8 caalaaf humnoonni addaa naannoo Somaalee irraa bobbaafaman haleellaa jiraattota irratti raawwachaa jiraachuu kan hime jiraatan aanaa Cinaaksan kun raayyaan ittisa biyyaa dhimmichaaf naannicha qubsiifamee uummata Oromoo miidhamaa jiruuf falatee hin beeku je. Erga haleellaa sanbata dabree humni naannoo Somaalee jiraattota aanichaa irratti raawwatanii raayyaan ittisa biyyaa aanicha keessa jiru uummanni Oromoo akka waliif hin dirmannee fi ofirraa hin ittifne dhorku malee qaama badii raawwate hordofanii adabuuf fedhii agarsiisan hin qaban jechuun dubbate. Araddoota aanaa Cinaaksan keessa jiran kanneen akka Tor'aanoo, Golojaa, Usaalee, Biyyoo Gabaabduu, Seer'aadii fi Torqooyloo keessatti waggoota hedduuf lubbuun namoota nagaa humnoota addaa naannoo Somaalee kanaan dabruu himee jira. Xumura ji'a fulbanaa bara 2020 keessa humnoonni addaa naannoo Somaalee irraa bobbaafaman araddoota Diidawaalee keessa jiran keessatti haleellaa gaggeessaniin guyyaa tokkotti namoota 6 ajjeesuun 3 madeessuu akkasuma manneen jiraattota ibiddaan barbadeessuu isaanii jiraattota waabeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Daarektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom uummanni Tigrai kan baay'inni isaanii miliyoona 7 ga'u waggaa tokko oliif miidhaan hamaan irratti gaggeeffamaa jiraachuu ibse. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom haasaa tibbana dhimma fayyaa irratti kennaniin miidhama Tigrai irratti deemaa ture sirriitti ibsee jira. Akka ibsa hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa kanatti naannoon Tigrai tan Itoophiyaa keessatti argamtu baay'ina namoota miliyoona 7 qabdi. Kun ammoo yoo madaalame baay'ina uummata Norwee fi Istooniyaa walirratti dabalameen walqixaa je. Uummanni miliyoona 7 kun waggaa tokko oliif waraanni irratti gaggeeffame hanqina nyaataa, hanqina ifaa, qunnamtii tajaajila baankii, yaala fayyaa akkasuma miidiyaa dhabuun miidhamni hamaan irra ga'ee jira. Sababa kanaan deeggarsi namoomaa cufameef qorichaa fi nyaata dhabuun
lubbuun namoota baay'ee du'aa jiraachuu dubbate. Dabaluunis kanarraan haleellaan diroonii guyyaa guyyaan raawwataa jiraachuu kan ibsate Diroons Adaanoom guyyoota muraasa dabran keessatti haleellaa diroonii raawwatameen daa'imman dabalatee namoonni qornootaan lakkaa'aman ajjeefamuun baay'een madaanii jiraachuu ibse. Kana malees haleellaa diroonii guyyaa guyyaan raawwatamaa jiruun ummanni Tigray sodaa guddaan liqimsamuu ibse kun ammoo miidhaa sammuu dhaqqabsiisaa jira je. Garma dhaabbata fayyaa addunyaatiin naannolee lolaan miidhaman naannolee Amaaraa, Affaarii fi Tigraayitti qoricha erguunus naannolee Affaarii fi Amaaraa dhaqqabullee naannoo Tigraay geessuun hin danda'amne je. Haleellaan diroonii godina Harargee lixaa Gumbii Bordoddee keessatti guyyaa irraa raawwatamuu jiraattonni himan. Haleellaan diroonii kunis erga waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Elemo qilxuu ji'a dabre keessa aanaalee godina Harargee lixaa araddoota garaagaraa keessatti humnoota mootummaa haleeleen booda kan hammaate ta'uu jiraattonni himanitti jiran. Akka jiraatan aanaa meesoo tokko BBCtti himetti guyyaa irraa amajjii 13 2022 aanaa Gumbii Bordoddee bakkoota akka laga Cirraa gaara hayyuu fi addeellee keessatti mootummaan dirooniin haleellaa gaggeessaa jira. Sababni isaatis waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Elemoo qilxuutu keessa sosso'aa jira jechuun haleellaa kan jiru yeroo ta'u hanga ammattis miidhaa dhaqqabe adda hin baanee je. Torbaan lama dura aanaa meesoo araddoota garaagaraa keessatti haleellaan diroonii kun raawwatamaa turuu jiraattota waabeffachuun gabaasaa turre. Gama biraatiin hidharraa hiikamuu hooggantootaa fi miseensota kaafaa muraasa ilaalchisuun qeerroowwanii fi qarreewwan aanaa mi'eessoo fi magaalaa Asaboot keessaa hiriira gammachuu bahanii hooggantoonni ABO hidhaa jiran akka gadhiifaman gaafatan humnoonni mootummaa manarra deemanii guuruun wajjira poolisii magaalaa Asabootii fi aanaa mi'eessoo keessatti hidhanii jiraachuu namni dubbifne kun himee jira. Mootummaan himata sobaatiin hooggantoota keenya himate dhiifama nu gaafatee beenyas nuuf kabaluu qaba jechuun paartiin Baaldaraas ibsa laate. Paartiin Baaldaraas kan gaazexeessaa Iskandar Naggaatiin durfamu guyyaa irraa amajjii 13 2022 ibsa miidiyaaleef kennaniin hooggantoonni fi miseensonni paartichaa mootummaan himata sobaatiin hidhe amajjii 7 2022 gallakkise mootummaan badii isaa amanee dhiifama gaafatee beenyas nuuf kabaluu qabaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa amajjii 7 2022 ayyaana qilee sababeeffachuun hidhamtoota siyaasaa paartii KFO kanneen galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti himataman paartii Baaldaraas kanneen gaazexeessaa Iskandar Naggaa jalatti himatamanii fi hooggantoota TPLF kanneen galmee Sibaat Naggaa jalatti himataman dhiifaman gadhiisuu ibsee ture. Paartichi ibsaa kanneen keessatti miseensonni isaa 5 kanneen mana hidhaa Qillixxootti hooggantootaa fi miseensota Baaldaraas gaafatanii osoo bahaa jiranii hidhaman haal duree tokko malee akka gallakkifaman gaafatee jira. Komishinii marii biyyaalessaa irratti ibsa kan kenne paartichi paartileen siyaasaa dhaabbileen hawaasaa fi qaamoleen maricha irratti hirmaatan martinuu birmadummaa Itoophiyaa mirkaneessuu fi qabsoo karaa nagayaa fudhachuu qaban jechuunis gaafatee jira. Paartiin KFO'tis hooggantoonni fi miseensonni muraasni waggaa tokko oliif hidharra turan gadhiifamuu wajjin wal qabatee tibbana ibsa baasuun isaa ni yaadatama. Uggurata tamsa'ina koronaa vaayirasiitiin wal qabatee biyya Chaayinaa keessatti akka tasaa labsameen dubartiin takka nama ishii wal baruuf laaqana ishii afeere biratti hafuuf dirqamte. Dubartiin maqaan ishii Waag jaamtu tun miidiyaa hawaasummaa biyya Chaayinaa WeChat jedhamu irratti akka ibsitetti sababa erga ishiin mana nama ishii afeere laaqana nyaachuuf dhayxeen booda ugguri labsameef achitti hafuuf dirqamuu ibsite. Dabalata oduu tanaa Arif Ahmed qindeeffate. Biyya Chaayinaa magaalaa Zengijuu keessatti baay'inni namoota COVID-19 qabamanii dabalaa dhufurraan kan ka'e uggurri sochii kaayamee ture. Uggurri sochii sababa COVID-19 biyya Chaayinaa keessatti akka tasaa labsame kun intala maqaan ishii Waang jedhamtu takka akkuma ishiin nama jaalallee wal godhachuu yaadaniin wal baruuf mana isatti ishee afeere bira dhayxeen achitti hambise. Dubartiin tun miidiyaa hawaasummaa Chaayinaa WeChat jedhamu irratti torban dabre akka maxxansitetti uggurri sochii akka tasaa labsame kun erga ishiin mana nama ishii afeere laaqana nyaachuuf dhayxeen booda waan baheef achitti hafuuf dirqamuu ibsite. Fuula miidiyaa hawaasaa WeChat irratti akka maxxansitetti magaalaa Zengijuu jedhamturraa gara Guwaanzutti barri haarawni osoo hin seenin deebi'uu himte. Waangi barreeffama sooshaal miidiyaa irratti maxxansiteen andulloomaa waan hin jiruuf maatiin tiyya sagantaa nama jaalallee naaf tahuu itti filatuu danda'u kudhanii ol naaf mijjeessanii turan jechuun ibsite. Namoota san keessaa kan shanaffaa akka nyaata bilcheessuu danda'uu fi mana isatti na afeeree laaqana naaf qopheessu natti himee ture jette. Haa ta'uu malee osoo nyaatarra jiranii akka tasatti uggurri sochii COVID-19 labsamuun mana nama jaalalaaf wal qorachuuf ishii afeeree sanitti danqamtee hafte. Hanga ugguramtee mana nama ishii afeeretti hafte sanitti namni sun nyaata hojjetee akka ishii nyaachisaa ture kan himtu Waang dilbata dabre guyyoota afuriif mana nama sanii
akka turte miidiyaaleef yaada kennitee turte. Waangi waan hunda hin dubbadhu jechuun ibsa guutuu miidiyaaleef kennurraa kan of qusattee yeroo ta'u ammatti mana keessatti ugguramte san keessa jiraachuu fi ba'uu ishii ifa hin goone. Magaalaa Zengijuu keessatti guyyoota muraasaas lakkoofsi namoota koronaan qabamanii dabalaa kan dhufe yeroo ta'u akka barruun Global Times gabaasetti torban dabree namoonni 100 ol vaayirasichaan qabamanii jiran. Magaalaan Zengijuu jiraattota miliyoona 12.6 kan qabdu yeroo ta'u qorannoon vaayirasii bal'inaan gaggeeffamuu eegalee jira. Sababa koronaatiin magaalaa Zengijuu keessatti hojiiwwan daldalaa barbaachisummaan gad bu'an hedduunis akka cufamaniif guyyaa kibxataa mootummaan ajaja dabarsee jira. Tolga kabajamtoota daawwattoota BBS oduun ammaaf qabannee dhiyaanne isan gammaa daawwachaa turtanii hanga isii waliin ture Munawwar Ahmed ogeessa kaameeraaf teeknikaa Abdii Jamaal isin afaana ture qophiilee biraatiin wal garraa nagaan jiraadha.